Namootiin mana qarshii 150 kuma 200 luukii 34 hanga 40. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijaarsa barbaadan achama harka fuune warroon namantii biraa qabdanis jirra jirtu sinin jala anu murazaan akkuma sitti argitan kanatti jechuudha. Dalleenni kun baay'ee kan bareeduu fi hedduu kan namatti tolu waan barnoota sinii ta'u gommanni sun waggaa 3 illee 4 illee kan turuudha. Itti aansuun ammoo yoo irra kan hin qabadhe sinii dhufe mana mukaa yookiin ammoo dhoqqeen ijaaramu qarshii 150 jalqaba barraa hanga sadarkaa kanaati kan nuufite isin agarsiisuuf dhufee jira. Asumaan viidiyoo kiyya like walii gochuudhaan hiriyoota keessanii share godha. Namni chaanaala yookiin haadha razaan jalqaba viidiyoo isii argitan YouTube subscribe gochuudhaan na wajjin turtii gaarii. Manni kun luukii 34 jalqaba irratti akkuma sitti argitan kana sadarkaa kana ga'ee jira. Waalikki illee bu'ee qarshiin inni fixee luukii dabalatee dhahame hundi isaa xumurame jechuun ni danda'ama. Rakkataan haala kanaan itti galuu ni danda'a salphamatti. Hawwannan sirriitti isin hubachiisuu barbaadu laxafaa jalqabaa tokkoffaa qofa kan laxafame hin lassanamne akkasuma immoo hin garafamne liishoon hin hafamne finishingiin isaa hedduutu hafa korniis illeen haa ta'u malee hanga asii muka bittaa ogeessaa fi biyyee akkasuma immoo tuyyuu wannummaan hanga ammaa bismaarii dabalatee luukii mana yookiin ammoo qorqoorroo meeqa fixee warri jettanii gaafii isinitti tahe mana guddicha san namoonni hedduun jechuudha akkuma ani beeku ijaarachuu hin dandeenyu warri biyya arabaa jiru kun ammootu ijaaradhee ka dhoqqeetu luukii 100 ijaaree 70 ijaaree xumuruu danda'e dadhabee hanga ammaa ijaaraa jira warri jettan dhugaadha hin dhumatu namaan guutu jiruun addunyaa tuni. Hundi kenna haga humna kennatiin akka humna kennatiin ni dandeenya jechuudha ijaarachuu. Kanaafi kanin har'a qabadhee dhufe manni kun kutaa 3 illee xixiqqaa ta'uu ni danda'a haa ta'u malee kutaa 2 akkuma sitti argitan kanatti waalikkiin isaallee jalli sirritti hidhamee jiraadha. Dhagaan bu'ee jechuudha. Amma yoo barbaadan dhagaan makiinaan tokko meeqa jechuu dandeettani gaafa mana kana ijaarru yookiin ammoo tuyyuu dhagaa kana buufnu dhagaan makiinaan tokko 4,000 buufnee turree isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kuma 4 akkasuma ammoo yuumuuni hundi isaa sadarkaa qaba jechuudha. Mukamaa garaatu jira kan dhaabaatu jira hunduu qarshii adda addaatiin kan gaafa mana kana manni kun ishii haga ijaarte ji'a meeqa yoo jettani ji'a 3 isiniin jechuu barbaada manni dhoqqee kun jechuudha. Ishii kun ji'a 3 kun ji'a meeqa hanga ijaartanii jettanii warri nagaafattaniif sun yeroo dheeraa fudhatee jira hanga ji'a 8-7 jidduuttis dhaabaa itti fufna jechuun akkuma humnaatiin jechuudha. Kanaafi har'amee manuma dhoqqeetii fi yookiin mukaa irraa ka dubbadhuudha. Man lafti kuni kaaree 300 irratti kan jiruudha. Kaaree 300 irraa akkuma sitti argitan kanatti manni kuni kunoo isa kanatu irratti ijaarame naannaa isaallee waan natti tolu keessa akka duraanii mana gabaabsanii baay'ee dheeressan jechuudha. Kunoo naannoon kunniin hundi isaa caraqaadha. Kan irratti ijaarame lafni irratti ijaaramu maal siyaasaa biraa keessa jechuun wanni sirritti beekuu qabdanii lafni komuyyuu akkamitti akka ijaaramuu fi sanii inshallah ta'ala rabbiin hundaayyuu laaffisu amma lafa hundaa karaan irraa babbayaa jira inshallah haadha lafa mana kanaallee akka rabbiin karaa irraa qabuuf du'aayii godhaa fi isiniin jedha. Wanni isin sirrinnaa hubachuu qabdan haati mana kanaallee nama kiyya ka waliin dhaladhe osoo hin tahini namuma miidiyaatii yookiin ammoo namuma akkanatti wal barreedha. Eessatti ijaarteef warri naan jettanii nagaafattan nammootu asuma Awaashoodha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa magaalaa Shaashamannee Awaashoodha. Namoonni hedduun Awaashoo nu beeytanii baay'ee magaalarraa garuu ni fagaata haga takka isinii galee har'aaf malee boruuf inshallah wa ta'ala nama waa lafa buufate wayya lafallee dhiyeennuma kan bitatteedha. Gaafa saniif meeqan bitatte yoo naan jettanii qarshii 700 bitatte waggaa 2 jechuudha. Lafa haga bitattee jettee achi furata. Kanaafi asumaan tilmaama gochuudhaan hundi keessanuu iyyuu garuu ammootu lafa seeran qabne maalii akkas jechuun isin dhagamuu danda'a. Nama hundaayyuutti dhagahama. Nama meeqatu manni ijaarame jechuudha seeran ala warri ijaarame manni isaa ammootu iyyuu karaan irraa fudhatullee hedduutu jira. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu iyyuu jechuudha haala kanaan jechuu fakkeenya fudhattanii warri ijaarsa barbaadan warri akkasuma ammoo bittaa barbaadan akkasuma ammoo tuyyuu warri jechuudha jireenya kana jijjiirachuuf tattaaffachuu barbaadan obsa yoo qabaattanii jettan waan hundaayyuutti geettanii obboleettiin teennatuunis tahee obboleeyyan keenya warri dhiiraallee warri ijaarsa manaa finishingii hin xumuratiin ijaartan rabbiin walitti isinii qabee nama xumuratu sinaa taasisu keessallee nama jiraatu sinaa taasisu kanallee rabbiin warra xumurree amaana namaa jechuudha inshallah ofirraa kenninu nullee nu haa taasisu ka ijaarus tahee akkasuma ka ijaarsifatullee ka ijaarullee hundi isaatuyyuu qixxeedha yaaddahaadha yookaan
sammuutu yaadan qabu gammachuu qaba firii isinii fakkaachuu danda'a miti halkanii guyyaa inuma yaada har'a fakkeenyaaf jechuudha wanni tokko boru har'a waan bitte boru ni dabala akkas yoo jedhu namni tokko ammoo jireenya qaala'ee nutti hin faarsini ani isinitti hin faarsu nama waan akkasii irraa balaaleffatudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin naa hubattanii naa beekuu qabdan wanni hundi obsaa fi of amansiisuudha barbaada jechuudha of amansiisuun dirqama yoo of amansiifne malee galma gahuu hin danda'u ilmi namaa tokko kan galmaan nama gahu jalqaba irratti rabbuma mootu namni of amansiisuu fi obsa qabaachuun barbaachisaadha kuni gaafa waalikii buufnuudha isiniin jedha viidiyoolee dabareedhaan guyyaa guyyaan isinii waraabuuf ammoo anillee naannoo san deemee waraabulleen akkasuma immoo dalagaan biiziidha sammaleellee jechuudha isinillee isin dabbara yoo jechuun isin fuyin furmitan jechuu barbaadeeti kanaaf isinis furmisiisuu hin barbaadu viidiyoo mana tokko yoo rabbi naa laaffisee ji'a 5 jahallee maan turre waggaallee maan turre waluma qabee idiit isinii walirra godhe yoo viidiyichi jiraate isiniif erga yoo hin jiraanne ammoo wanni godhan tokkollee hin jiru inshallah wa ta'ala rabbiin nu haa laaffisuu isiniin jedha kanumaaf ammoo tuyyuu namootiin ijaarsa manaa barbaadanii lafa bitachuu barbaadan keessattuu yeroo ammaa lafa seera qabeessa barbaadanii fi biyyoota addunyaa kanaarra jirtan isinii galee biyya feetan jiraadha magaalaa feetanitti barbaadan magaalaa Shaashamannee Adaamaa akkasuma ammoo tuyyuu magaalota naanna'an jiraadhu yoo barbaadan lakkoofsa bilbila asirra jiru bilbila kiyyarra jiru duwwaa 978157275 WhatsAppidhaan irra isinii deebi'a duwwaa 978157275 WhatsApp fi Telegiraamaan Imo caala sirriitti na argattanii lafa bituu barbaannaniin mana ijaarachuu barbaannaniin akkasuma ammoo tuyyuu wantoota meeshaalee dabalatee jechuudha mana keessan keessatti isinii bituullee akkasumatti akkuma itti fufetti jira kuni dirqama jechuudha ani asii mana ijaaraa akkamitti asii meeshaa bitu ani meeshaa bituma hojiin kiyya meeshaa isinii bitu isinii geessu ogeessatu hojjeta mana jechuu isinii galee ani yaada jiruu fi akkasuma ammoo ogeeyyii waan kana hojjetaa jirraa ijaarree kennaa jirraa isiniin gahee malee ani hojiin kiyya meeshaa keessan deemee ilaalee isinii bituudha share like olii godhaa nagatti waraabulaa